Warreen gibbii kanatti galtu immoo erga aangoon nutti kenname silaa nama dhageessu. Jira laata gibbii kana keessa. Abbiyo! Maal ijoolleen hin jirtu? Abbi! Kottuu maal jechaa jirta? Silaa nama dhageessanii warri gibbii kana. Taa'ime. Eenyu jira mooraa kana keessa? Hundi isaanii iyyuu jiru. Jiru? Maatiin kee hoo? Maatiin koo hojii dhaqanii. Hojii dhaqanii? Abbeen kee jiru? Akka gootu warra beekaa rafan sanas beektamni irra deemii waami waan ariifachiisaaf isin barbaadaa jiru hundi keessan kottaa isinii jechaan waan isaa hin beekuuti jedhii dhageettii. Yoo isaan si gaafatanii hawaasa hin beekuni garuu dhimma ariifachiisaaf immoo isin waamaa jiru jettaa. Ofii keetti isin dhuftu. Tole. Daf. Waamtee abbi hunda isaanii. Waame. Dhufaa jiruure. Warra beekaa rafan sanatti isin teetta. Taa'e ati isin teessa. Dhuftee? Dhufeera. Maal barbaadu? Taa'e. Sitti himnaa waan si barbaanneef. Faaroo yoo rigaanis. Faaroo natti fakkaatu. Irraa galaa. Aha. Dennis. Rakkoo jirama. Rakkoo ani ilaalla. Rakkoo jirus. Muma ilaalla rakkoon qabu. Regaan nu baaru? Aha. As bro. Kolee da bitiraalee ta'e. Dai. Asal gua awal cakap tadi betul ni dia punya. Betul ini. Gabah mati. Wanita ni sini itu sejarah. Wanita ni agak gafi di sini kasus tu. Saka gafi di sini kasus tokon kesani. Nakorada wanta horaa kana keessa deemaa jiru jechuudha. Wantoonni haaraan kanaan dura turre amma bartee ta'anii amaleeffatanii deemamaa jiru. Jiraata isa qorannoo walitti deebina. Kanuma taasisuudhaan ani Bottulluun erga asii deemanii akka isaan bubbulanii jiran keessa beektumni warri mooraa kanaa jechuudha. Aangoon kun natti kennamee jira. To'achuudhaan jedhanii waan natti kennanii jiraniif an sababa toora keessa galee kireeffadhee jiruuf akka aangoon kun arga jiru waa wallaalta natti fakkaatu. Gunguminaa qaba. Kanaaf haala isin jechuu barbaada. Giraamana kana booda namni isin ilaaltan yookaan isa rakkabdan anadha. Amma kiraamana kee maal yaasa? Amma waa'ee kiraamana ijoollatti naasai. Amma ijoollatti haasa'uu miti amma waa'ee isin beekuu qabdan. Dhaggeeffadhaa. Kiraamanaatii kan isin yaaddeessu waa'ee kiraamanaa miti. Kiraamanaa duraan akka kaffaltanitti osoo jiru persentaan ta'e haqite jechuudha. Hojjetamee isiniif inifoomaa amma hojii dhufe tokko jira. Isa isinii kaasas bal'inaan waraqaa eenyummeessaa keessanillee saduyyoo osoo hin taane amma gaa haareffattanii qophii isaa fidduu jechuudha. Suura gabaabaa wajjin. Maal barbaachise? Beektuun nama mana kan. Amma ijoollatti naasa'inaadha. Amma na dhaggeeffadhaa waan isin keessa beekuu qabdan. Na dhaggeeffadhaan. Dhaggeeffachuu wayyuu moo gara tarkaanfii biraatti deema? Kanuma wal qabsiisee Bottulluun xiqqoosee hin bulbulu.
isaan deebuuf deebiin isaanii waan beeknu nus mara beeknu garuu Amma maal goota amma birrii duukaa fuutee bootoluu dhageessuudha wanta addaa maaltu jira? waan isin amma yaada danaa ka'aa jiru haadha gaadhu wal kabajaa irraa aangoon sirka jira aangoon kun sitti kennamee jira wal kabajaa jirra sammuu walii eegaa jirra wanti mooraa kana keessa deemaa jiru aangoo walii kana wal kabachiisaa jira kana dhimma kanarratti har'a ajandaa goonee wanti nuti haasofnu dabalata wanta mooraa kana keessa deemaa jiru wantoonni tokko jiru numalee irratti laayinaa mana kana maal jechuudha mooraa kana numalee jira isa kana immoo si beeka si mataa kee sa'aatii deemtee kaatee taate si beeka Argannu deemu waan jechuudha ree? waa'ee marga deemu isa qoranna bira keenya Waan badee jira waan badee jira wanti badee gaafa to'annoo geggeessine wanti badee argame qaamni wanta sana fuudhe gaafa adabbiif dhiyaatu wanta badee sana gaafa mirkaneessuu dandeenya kanumatti aansinee wanta isin hubachiisuu yaallu waa'ee dhimma maallaqa kaffalu kiraa kana wal qabatee jira eenyutti akka kaffaltan yoom akka kaffaltan bifa kamiin akka kaffaltan kun isinii ifooma namni isinitti kaffaltan egaa namni isinitti kaffaltan wanta biraa osoo hin taane itti laattu jira atis abbaa keetti akkasumatti hin ta'u nama biraatti osoo hin ta'in abbaa kees kiraa kan itti kaffalu persantaanii irratti dabalamu jira haqi ta'e wayii isas walumatti qabdanii aangoon naaf mala waan isin beekuu qabdan aangoon xiqqoo qabdu kana beekuudhaan gaariidha akkasitti yoo walii hubanne gaariidha waan isin beekuu qabdan sababa aangoo kan harka jiruuf immoo kiraan manaa kaffalamuu qabanaaf ofii koo kaffalachuu hin qabuun maal jechuudha? akkamitti aangoon harka jiraateen akkamitti kiraa manaa ofii kooti kaffalan Maaloo ilaallata ree? si hoogganuun koo sin ilaallatu dhimmi si hoogganuu kooti sin ibsu jechuudha isin ibsu Addatti siif jiraadhu. isas itti deebina waan kanaan wal qabsiisee dhimma irratti haasofuu qabaanna amma waa'ee gibbii kana keessa sa'aatii 7-8 rakkoo uumamaa jirudha as beekuu qabdan wanti ajandaa ta'ee dubbatamuu malu dhimma sa'aatii malee as keessaa taateen tokko deemamuudha nuti hukumuu hin danda'amu wala dhaggeeffannu miira garaagaraa agarsiisuun qolee kan akkasaa gochuun amma waan isin beekuu qabdani gungumuu osoo hin taane amma wanta asirraa isinii darbu jechuudha hojiirra oolchuudha amma tokkoon isin qoratan taa'ota wal qorannoo wal qoran Qorannoo wanta addaa waan maalaasa? rakkoo biraa qabdaa nuutaa ammoo nuun ta'u tokko wal qorannee wanta gibbii kana keessa deemaa jiru ifa walii godhuun Maaltu dhufaa? Waan jiru si beeka wanni maal beeknaa? amma wal qoranna qaba isa walumaan Waan nama deemna beekuu hin dandeenye. amma akka boodani baa hundi keessa si keessa baa tokkummaa Asaan jira maa wali barbaadde? see Nagoo miti kam? isa si fakkaasa laamaa sitti fakkaati akkan silaa si fadhi osoo hin taane amma sutatti na dhaggeeffadhu maala si kaasu barbaade laa ammati mana kiraa kana gaafa kaffalaa turte jaasumatti laatta turte akkaawuntii majaasaara dhangalaasta turte dirriibini Akkas ture. akkaawuntii isaanii qabda moo Qaban ture. maali yoo akkaawuntii koora dhangalaaste yoo naaf laatte anoo nan gashaafi itti dabaltees waama qabdu yoo natti laatte amanamummaadhaa inoo saaf gasha maal ta'a yoo akkaawuntii koora gashite Boorasitti kenna malee akkaawuntii eegisii jedhanii maal jechuu barbaaddeedha yaadii kennaaf galee. amma hanadha natti kennameera Aha, erga akkas ta'e kan keerratti dhangalaasaa jechuudha birrii. maal ta'a Maal jechuudha? maala mayuu na
dhangalaaste. Danda'amu. Danda'amu. Maata maa akkas walitti naannee wal gargaara yoo akkas taane wal gargaara. Akkami ati aangoo keetti fayyadamtee Ilaa maa sitti fakkaate obboleessa silamma warra kaaniif yoo dhageessisii kaase amma warra kaan badii jajjabaadha meeqaan baddeessa. Badiin isaanii hamaadha. Kanaaf mati immoo koo amman dursee faasii waa himni yoo amalli kee isaa irraa addaa jeetan qobaattis waa himni si yaabsisuu barbaade. Maal ta'a yoo kaawutii korra gashite. Waan danda'amu namtasuma maal jechuudha akka wanti butulluu qaba eenyummaan labsi kun manni kun kasaate waan ta'eef kasaarratti dhangalaasuu qaba birrii. Danda'amu? Hin danda'amu na biratti. Gashite kaawutii korra. Hin galchoo Beela. maal jechuudha Baay'ee gadi. dubbiin badde. Kayo. Oh. Kayo. Oh. Aha. Tur. Agak ni. Sila sendiri sendiri tu. Nanti fatih. Manta singkabe fi foto jira ka wanti singkabe. Enggak ke setiap baju gari ni. Ati nama gari dah. Hah? Nama gari dah. Setiap kamu berbalik berkali jadi nanti kali dek kami. Nanti ada ni. Beta agak wai butuh luar rumah sendiri merah. Nak masak tu jauh juga. Masih terbakar. Aku masih berbalik. Charge jelas. Hah? Saya kayaknya 3 jauh juga. Ah. Si tadi aja berbalik. Mata bisa sih juga. Tidak ada sana sana. Aku lah, aku mula tu si nama tiada, nama kita berarti. Bila orang jadi surat timbaramu, aku nama Buddha dah kala. Gagafan nak kemo, pakai kasih terkau mo. Nangkau macam boleh ada. Kenapa mana kerja? Maje juga, nanggargan, ya betul. Bila si nak bakal, nak tu murte wam tu moramat, nak wam tu. Anak, siapa di nasi ambil dia? Lah, kasihlah tidak. Pajaran anak sih dia. Lah, kasihnya juga mesti. Maaf, dia kena buat tay, karena nara macam dia susul bata mukul. Amara kini ke kana? Kana kalau tidak mau tapi kami kau boleh tua, mereka kalau tidak mana nak coba tu. Dukumara, kenapa askesa? Wame kajura, matur gala, matur dah sana dah. Bekasi buatan, bekanggo kita pakai dem, wame ame. Kayu kan uji kan nyara, wame karena falesu ya ada. Aha, kasih dah. Waling gargar lucu, waling fayan lucu dah lucu. Awal, aha, anak gua kana, bahkan tadi rukun. Hah? Si fayan tu miti cura. Fayan ke sari miti cura, karena nak kena tahu. Si mau bahkan dia tadi saya, nam fayan jadi cura. Pakai. Hah? Amat agak dia mahu minta tu. Bayi mana ada daging kau ni, serang kau. Hah? Dia ni cukup. Baik kan? Baik kan Nara? Amar kayu juru ada nufbaz amat. Wajib kita ada nufbaz. Amam batu Nara. Lama fa, wajib kan akan kena satu. Baik Nara kasi. Abi. Abi. Oh, Kot. Say. Abi. Refa na tarde sila. sudah. Tina remini. Bekane ekan. Eta bikana. Waman dulu ni jirre ni angoni nama skesa har kawan jirre fakade beta dole mana kre pata ni jira kana kana bi kana ni kame mase la what no to concept this mase ti fakade opsi beta
Dhaggeeffadhu. Maatiin mana Yoo boosita namoota achiisanii ba'anii gaafa namni waggalee bahu daqiiqaa meeqa akka achi ture balbala sana hin cufu moo bananii taa'u? Ijoollee waan ta'eef maal sirratti bara? Woy koo durii maal goota siin hordofnaa jette? Maal sitti fakkaata? Waan barbaadde si fakkaata? Ati obsee duwwaanaaf hordoftee jennaan nama achi seenee bahu nama achi seenee immoo daqiiqaa meeqa akka ture? Daqiiqaa hagamiitti immoo akka bahe sa'aatii kam akka seene naa hordofin siin jedhu. Maamil hordoftu? Eenyutu sireessus? Baay'ee! Obsee! Dhageessu obsee! Kottu! Gab! Dirta! Naguma! Saay! Lakki maal sitti fakkaata? Sila yeroo ijoolleen mooraa kana kireeffatanii jiran amala isaanii immoo beekta. Isaan biratti yoo si dubbise wanta nuti walitti dhiyeenya addaa qabnutti qabatu jedhee ta'uu si dubbisuu isee fi gamaa sitti fakkaata. Wantas adda ijoollee kanarraa kunis waamee fi ati garuu gosaa tokko nama gaafatu. Yoo naati guyyaa lama tokko baala jedhu meeshaa beektaa dhiiban taa'e maaf maal barbaacha dhufte? maali jechuun laal jedhamniire mana namaa dhaqee buna shaayee waan jechuun iyyuu jiramni. Ani yeroo ijoollee takaraayii warra kaanii waamee wajjiniin taphannee buna dhumne ol dhuftu. Gabaatti maaliif dhufuu barbaadde? Akkamii maal deemtan? Maali yoo silaa akkasitti lafa? Kuni akkasitti nama ijoollee kana hoogganu ta'e ijoollee kana taa'ee buna dhugee. Tola. Ijoollee kana waan adda waan asii ilaalu tokko iyyuu qabu. Laa maal sitti fakkaata? Akkuma teessi bura adda ijoollee hundumaa wajjiniin adda. Laa obsee waan adda beeku qabu jechuudha. Ayyaana addaa tokko siif qabu. Iddoo addaa tokko siif qabu. Ijoolleen mana kana fudhatanii taa'aa jiran jechuudha. Akka isaanitti illee siif ilaalu. Yaada addaa siif qabu. Maal ta'a yeroo akkasii walii ta'u. Hundi keenya hiyyummaa obbolummaa wal jaallanna malee ilaalcha adda namni qabu tokko jiraatu ani ilaalcha adda akkasiin qabaatu qabaatu. Akkuma hin ta'uu qabaatu jechuudha. Tokko si ilaala. Maal amma yeroo dhufee baarii gadi qofa qotu yoo namni mati maasiif ta'a. Harallee borillee banuu danda'a yoo ta'e bankoo akkaati. Ittiin balu. Hin banu ani. Ittiin balu. Banu. Maaf na deemu. Ittiin balu. Yoo biyya sobaan banu. Maaf na deemu. Naannoo maaliif deemtan sa'aatii malee? Maal godhan namni qorra sa'aatii malee? Nama gibbii kana karaa bakka bu'ee karaa yaaddu hin bantu jechuudha. Sa'aatii naannaa gaafata kan bari'aadatti sa'aatii lama Sa'aatii hin barbaadetti ja'a torba saddeet sagal. hin danda'amu bakka sa'aatii malee dhuftee mana koo natti akka bukkee. Ittiin bantu jechuudha. Yoomiyyuu hin banu. Baay'ee darra. Nambaa obbo Tulluutti hin filee hima. Baay'ee gadi. Gurmuu. Gurmuu. Say. Amma yoomiitti qolee kana wajjin
wal kabaju nama kam. Wal kabajnya jirah. Kabajaan ku nama kam. Sebenarnya mana kan? Maallaqa kaffallee deemnee kan jiraachaa jirru mooraa kana keessa. Tole. Wallaalee ni akkami maallaqa kaffallee jiraachaa jirtu mooraa kana keessa. Amma maallaqa kaffallee jirrutti immoo mirga guutuu qabna. Mirga keen garuu kabajaatu naaf mala. Anaaf. Annan kabajama jechaan jira. Amma beeka wanta naan galle jira. Walgahii jira, qorannoo jira, unka gadi bu'ee, ol bahee, gad bu'ee. Maal barbaachisee amma kun? Amma mee bare? Obbo Tulluunis yeroo mooraa kan nutti kireessanii kaa'anii amma akka isaan nu miidhagsan numa wajjiniin kireeffattee taa'aa turte mooraa kana keessa turteetis iddoo addaatiin nuun. Yeroo isaan mooraa kana sitti kennanii deeman baay'ee gammanne situ rakkoo keenya nu beeka situ miidhaan nurra gahaa ture beeka jenneen gammanne ijoolleen gibbii mooraa kana keessa jiran gammachuu addaa keessa ture yeroo mooraan kun sitti kennan. Amma bari maaliif ati immoo isaan caalaa obbo Tulluu caalaa bineensa nu goote diina nu goote. Eenyuun fiddee mooraa kana keessa jiraachisuudhaaf lakkii bari akkasuma faayidaa mataa keetiitti fatte maaliif ijoollee mooraa kana keessa jiran maaliif jiran sinoo wayya jennee gammanne ijoolleen deebi'anii gaafa amma kana ati meetu amma kana gaafa ati ijoollee kana bineensa goote bineensatti taatee akkasitti jette babaasu maaltu itti dhaga'ama ijoollee kana rakkinni keessa nu nan kaafu rakkina keessa dabartee sachi dheedhii jaalladha. Rakkina meeqa keessas wajjiniin daballeera. Rakkinni keenya fuulduraas nu nan kaafu. Waa tokko sitti immoo gabaabumatti gabaabsi waan asii qarsu. Gabaabsitus dheeressitus ana walga'iin kunis waan inni barbaachiseef naaf hin galle maallaqa yeroo 30 ga'u maallaqa kaffalaa nuun jechuudha. Yoo baay'ate nu yaadachiisuudha kan sirraa barbaachisu kan sirraa eegamu 30 geera maallaqa kaffalaa nuun jechuudha. Kanarraa kan hafe bahuu keenya galuu keenya nu gaafattee nu dubbistee ija nagaadha. Jaalalaa yoo wal ilaalte gaariidha jedhee yaadu. Gabaabumatti waan sitti muka amma dhageessa moo dhaga'uun barbaadu? Taasisa dhaga'uun dhaga'uu Maal jechuun barbaachiste fakkaate? Gibbii kana keessa jiraattan, dhiistan, maal taatan kanatti keessa beekuu qabdan faayidaan addaa anaaf hin mala. Hin mala moo malu? Naaf mala moo naaf hin malu faayidaan addaa? Kaleessuma nu keessaa kaatee mooraa kana akka kanaafi faayidaa barbaaddaa? Yooma fayyadaman obbo Tulluunoo hin dhufu hin galu isaan mooraa kana gadhiisnee sii baana mee warruma waa'ee keenya hamaa keenya sitti odeessan sana dhufanii ijoollee mooraa sana keessaa akkasii kana bal'eessanii sin jaallatanii jedhanii warra dhufanii sitti odeessan sana isaaniin fidiiti isaan immoo amma keenya si haa boqochiisanii hin baana mooraa kana gadhiisne hin baana. Faayidaa naaf malu naaf laachuurra mooraa kana gadhiistanii bahu filannoo keessanii jechuudha qaba. Kaffaltii ji'aan gaafatamnurraa kan hafe faayidaa addaa tokkollee wanta nurraa argatu. Baay'eedha. Salphaadha. Ijoollee nagaamu galaa hundi keessan ol galaa haasofnee finne irraa waan haasofnes Malu, ikan bener. Dura dah taruh. Karena dia marah juga murah kan guys. Udah sadar pas. Baren, udah sadar nih nah.
wanta mooraa kana keessatti ta'aa jiru ilaallee hunda isaa kana jechuudha egaa wanti mooraa kana keessa deemaa jiru tokkoon keessatti taasisiiseera ni ilaaleera wanti mooraa kana keessa deemaa jiru balaawwan gurguddaa akkasa keessatti sadarkaa ollaa jeequ sadarkaa naannoo jeequ wanti as keessatti raawwachaa jiru jechuudha. Waa'ee mooraa kamii haasaa jira? Mooraa kana as keessa mooraa nuti keessa jiraachaa jiru. Sadarkaa ollaan illee dhufanii namoonni naannoo keenyaa dhufanii nuyi himachuu abdi. Akkasuma miti. Wanta as keessa deemaa jiru jechuudha. Waasi dubbachuu qabda. Kaayyoo. Ati sa'aatii 7-8 lafa barbaadde ootte bakka feete ootte wanta barbaachifne meeshota barbaachifne ufteenna baarii bantee walgaltu nuti sa'aatii 7-8 hir'amna namti kanaasee nan dhagee gurra qabu hin dhagee tokko waamee hunda keessa as keessa jira namni kanaasee namiti wanta ati godhaa jirtu jechuudha. Inni sa'aatii 7-8 abbaa barbaade deefaa wal gashiisu. Sa'aatii 7-8 nuti hirriba dhabnu uftee hirribaa nu dammasuusu. Ana miti kanaa seera. Sirriidhaa gocha akkasii. Gochi kun yoo bakkee mee maal sitti fakkaata? Ana miti kanaa seera. Sinuma keessaatti haasaan kun. Amma waa'ee sa'aatiin deemu godhiis. Sa'aatii meeqa deemuu hin danda'a? Rakkoo na dhume maal? Rakkoo atuun deemu. Qaamati fiddee halkan kanaan fiddee mooraa kana keessa gashite maaltti beelanu? Abbaa fedhee wajjin machooftee buddee sa'aatii barbaadeen natiftee baarii muratti qosu maayi? Kanaan nagaa barbaadu hirriba keenya rafuu barbaadnu sa'aatii 7-8 jechuun sa'aatii nuti hirriba rafnudha. Sa'aatii namni dhufee baarii nuti tumu. Na dhaggeeffadhu. Gocha akkasii Guyyaa tokko lama yaadame kana irratti kaasi. Isa guyyaa tokko kaasii ilaaluu dandeenya yoo tokkotti waliin dhufuu hin danda'a. Wanta halkan hojjetu si sodaadhee manyu sodaadhee halkan hojjete guyyaa hojjechuu dadhabe. Sa'aatii 7-8 kanaaf nan badhaachuu barbaadaan ta'a. Itti fufaa jiraatu. Gurmu. Ati immoo jechuudha. Ati waan ati gochaa jirtu. Gocha. Ati jechaan waliin natti mi waan dhageesse. Sittemu inni ati mana fincaanii dhattee sa'aatii 5 jaateessu maal? Kan mana fincaanii jala sa'aatii 5 dhaabattee hedduu. Hojii hin qabdu moo? Mucaan kun keessa bu'eettee dhaabattee hedduu moo? Akkami sanaa garaan jiru mana taasaa jiru. Ana si argee miti. Ana miti. Iccitii kun haasaan. Iccitii biraan qabu mana fincaanii keessa sa'aatii 5 akkamittiin taa'an? Asuma haasaan kun. Ana miti. Na taasisee. Heeruu na bira geera. Tokkoon keessa waamee isinaa tussisee heeruu gibbii. Mooraa kana jeeqaa jiru kan namni. Sa'aatii 6. Sa'aatii 6 buutu. Eessaan nan naata isaan 6 erga keessa teesse. Eessaan nan nabi karaa biraa qabna. Awwaala bira dhaabattee nama abbaan isaanii sa'aatii 5 mana isaanii bira dhaabattee ilaalu. Kana kan uummatatti gadi ba'e. Ollaan keenya kana maal nuun jedhu gaafa nu dhagamu. Maal akkanaa gamma akkasitti wajjin jiraatan kana tokkuma waa'ee kee inni sa'aatii 7-8 bilbila mooraa kana keessa haasoftu inni ati shamarran tokkittii qabdutti natatee baarii qosu ana kan akkasii taasee shamarranitti qosu qofame balbalatu jechaa kan rukutamaana balbala isheetu hidhe maal jechuudha? Naatu dubbate iccitiidha kun himeera haseera akkanaan dura nan dhagee garuu nan dubbachaa jira. Anatu shakkama re. Iccitiidha kun Anatu shakkama. wal gaafadhaa Waa'ee taasaa wal gaafadhaa. Kun maqaa balleessi. Maaltu maqaa si balleesse? Isheedhaam shamarran. Atiin. Shamarran tokkittii nuti qabu. Asee. Itti qosa sitti balbala rukuteera asitti. Mana tokko Masih gawat daerah? Nagarre. Ana taaseere as keessa jira nama akkas haase nama akkasitti odeesse. Amma nu haasaam. Hah? Nutti himama baasa. Haasameera ka irra deebinee naaf sabnu kana ka
Sa'aatii torba saddeeti bilbila mooraa kana keessatti haasofta. Hin rabnuun. Callisuuf eegamuu qaba. Ana mana waan tokko naa galaa jiru. Asii gad. Ati itti nuuf baasuu qabdi waan hundumaa. Asirratti ijaa torba maal hojjetan? Sila yeroo tii qofa yeroo qofa. Dhaggeeffadha. Suutara. Isa sila naan jette amma asii. Isa sila naan jette. Inni silaa siluma. As gaafadhu kunoo asuma keessa jiru. Waliin natti. Ganaa gaafadhu. Odumaa dhala dhagee. Tokkoon keessa. Ganaa sii gaafadhu. Simini kan kaasti. Maal akka jette siimuu ganaa jette. Taa'ii gadi. Taa'ii gadi. Hojii hin qabne nuyi sirraa hin qabne nuyi. Hammam nama tuffattu. Dantaa mataa keetti fayyadamuu dhaabata. Ati immoo jechuudha. Obsee. Maasitti fakkaata. Indeen sa'aatii torba saddeetii. Fiddee dhiira wal gashitu. Innatti guyyaa guutuu fiddee dhiira mana keessa oolchitu. Dhiiraa? Maal jechuudha? Dhiiraa? Mooraa eenyu keessa jiratu fakkaata mooraan kun. Eessatti argaa shaddanii? Mana keessa. Argitaniittuu jiru? Argitaniittuu si? Nuyi kaa. Sa'aatii torba saddeetii nama bakkee argitaniittuu si? Nuyi kan namni asitti bulee nu waamtu. Mooraa kan biraa Nama hunduma waamaa? Ijoollee kiyya Mooraa kana. Ijoollee mooraa keessa jira waan Maal akka baree kun? Kun si rakkisaa kun. Saalfachuun hin jiru. Kun si rakkisaa kun. buna dhunne ka? Akkamitti Buna amma mee waa ijoollees kisaasaa jiru. buna dhunne waa'ee ijaasa ajjata Bakkiidhaa dhufanii. argitaniittuu ijoollee nama bakkee Bakkee kun eeyyuu. bakkee Aadaa obbola kiyya barbaade naannoo biraadhaa dhufanii. kottaa akka goone maal jechuudha? namichi maraateera mi'a keenya Maal jechuudha? Maal akkana hin jedhu. Qoyme. gadi Biyya eessa? Hariiroo baasuma akka barbaanne jiraachuu hin dandeenyu. Ahaa, sa'aatii torba saddeetiin ati isa barbaadde fidaa, ishee isa barbaadde fiddee mana keessa gashite. Akkasitti jiraannaa jechuudha. Qabeenyaa nuti qabnu. Nageenyi namaa waliin malee rakkoon hin uumamin malee maal ta'a yoo qabatan nuti tolu akkaataa barbaannetu waliin dubbii goone. Dubaasaa akkasitti. Dubaasaa? Dubaasaa akkasitti. Amma karaa gabaabaa mooraa gasii dhiibne yaada hundi keenya jiraatu kophaa keenya. Angara hin jedhu. Kophaa makee. Lammaffaanan waan akkasii akka maqaa qonna. Haasaa akkasii haasa'ee fuudhee kun. Isa deemu Ba. eessa latta? Maal jechuudha? Intaa akkasitti jiraannaa waliin. Waan taa'utti kun ijoollee kana ibsu bara. Jiraannaa akkasitti. Anan dhagee mana cidii godhee qabaa jira bara. Cidhiidhaa isinii eegaa waan kana. Nama kana sitti fayyadu fideeti. Cidhiidhaan kanan isinii eegaa. Isin asuma keessaan dhagee tokko tokko. Abalu kana jettee itti jedhi ka wal biratti nuyi tokkummaa keenya diigaa jirtati. akkasitti ati kanatti tokkummaa keenya balleessaa jirtu ani amma isa irrattis ishee irrattis waan tokko wanta arge wanta addaa tokko iyyuu hin jiru maal jechuudha Amma ijoollee kanaa fi hunduma keenya kana tokko tokkoon nu qoratiniiti. Mooraa kana booddee mooraa sii gadhiiseen baasaa yeroo lammataa akkana waan. ishee madookaa deemna hin gadhiisna Akkoo barbaaddanii walgahii keenyas maalistanii deemtu jira kan qaamichaa maaliif balleessita ijoollee maaliif jallistee naagadaan jira waan ati jechaa jirtu maal jechuudha? maal jechuudhaan qabu gaa kanuma kana malee jiru moo mooraati Tokkuma. Wachi ijoollee godhaadhamu wacha sirriidha. Gosa gochattaa isayyuu. Akkasii jedhin. Ana tokkummaa maqaa balleessitee, gurmuu maqaa balleessitee, obsee maqaa balleessitee, itti yaada dhaloota maqaa balleessinii teesse. Of kabaji. Sayyuu moo? Natti dheekkamu moo? Mana funcaanii keessa teessu. Kophaatti kan gibbii kanaa fudhattee jirta moo? Maal yaaddeeti? Maal gochuu? sa'aatii 5 gaafa dhaabbattee na eeddate keessa Wanta asitti walitti qabamtaniif beektu? maa inni goo